Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti appilikeeshina Husnul Muslim jechuudha. Husnul Muslim tokko isin agarsiisa jechuudha. Egaa Husnul Muslim jechuudha aappii du'aayii garaagaraa of keessaa qabu. Azkaara garaagaraa jechuudha. Yeroo azkaara garaagaraa fayyadamtanitti azkaara kana jechuudha. Azkaarri jechuudha hamma isin jettan jechuun isin barbaachisu qabutu jira jechuudha. Kanaaf appichaatiin jechuudha barbaadan appicharraa dubbisaa yoo sammuu qabaattan ammoo jechuudha sammuu keessaniin dubbisaa. Appichaatiin lakkoofsa guutuu osoo hin hir'isinitti osoo lakkoofsa isin harkaa ol keessa hin dabalinitti akkaataa isinitti xumurtanii appilikeeshina kana fayyadamtanii itti lakkoofsan lakkaa'attanii xumuruu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan barnoonni keenya yoo isinitti tole chaanal keenya subscribe godhaa akkasumas viidiyoo keenya yoo daawwattan kan daawwatan jechuudha yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniif qoodaa isin jedha. Barnoota isin fayyada jechuudha. Ijoolleen Oromoos jiru jechuudha kan barnoota teekinooloojii barsiisan akkasumas barnoota garaagaraa barsiisan barnoota isin fayyada nu fayyadattanii yaaddan jechuudha. Oromoos ta'e kan biraas yoo ta'e jechuudha. Subscribe godhaatii irraa fayyadamaa isin jedha. Egaa hordoftoota jechuudha gama appilikeeshinaa eeguu isin dabarsa jechuudha. Aappii kana buufattan jechuudha. Husnul Muslim isa kana kan jedhu kana jechuudha. Kunoo akkuma isin argitan lama fayyadamaa jira. Isa kanaa fi isa kana fayyadamaa jira jechuudha. Anamma kan yeroo baay'ee deddeebiidhaan fayyadamu isa kana jechuudha. Isa kanatti natti tola. Kanaaf akkamii haalli isaa keessa akkamii kan jedhu isin agarsiisa jechuudha malee. Tole al tokkoof buuftanii xumurtanii al tokkoof irratti ni cufaaftu. Sana booda haala kanatti isiniif banamuu eegala jechuudha. Aappii kana erga bantanii haala kanatti seentanii booda jechuudha. Akkuma argitan keessa haala kana fakkaata jechuudha. Azkaaru istiqaad minannoo fakkeenyaaf du'aayii hirribarraa yeroo gaatan godhachuu dandeettan qaba. Du'aayii garaagaraa hedduulee qaba jechuudha haala kanatti jechuudha. Du'aayii gosoota jechuun yeroo irratti hundaa'ee yeroo cinqaa du'aayiilee garaagaraa qaba jechuudha isin jechuudha. Sa'aatii du'aayii sanitti miiseejii ofii isaanii isin ergaa gubbaarraa miiseejii bu'a. Yeroo sa'aatii sun keessatti ofii keessanii du'aayii san sa'aatii isin hordoftanii miiseejii isin hordoftaniis du'aayii keessan kadhachuu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf jechuudha. As aappii kana fakkeenyaa fi haala kanatti erga bantan jechuudha du'aayii yeroo uffata godhannaa jechuudha. Fakkeenyaa fi ammallee du'aayii uffata yeroo haaraa jechuudha uffata haaraa bitattan jechuudha bitattanii godhatanii isa kana jechuudha. Fakkeenyaa fi du'aayii isa jalqaba kanarraa haala kanatti al tokkoof ni bantu jechuudha. Dhiifama beeksisa. Haala kanatti erga bantanii booda jechuudha akkanatti haala kanatti isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaa fi haala kanatti alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur fakkeenyaa fi du'aayii kana haala kanatti isiniif fida jechuudha. Isa kana jechuudha. Marraa meeqa jettanii fakkeenyaa fi kan jedhu jechuudha marratan waahida kun akkuma isin argitan asitti yeroo takka jechuudha. Haala kanatti isa barreeffama kana jechuudha yeroo takka jettanii as iddoo kana cuqaaftu jechuudha. Akkuma argitan haala kanatti iddoo kana cuqaaftu. Sagalee kana dhageessaa sana booda jechuudha fuula itti aanu irratti isin dabarsa jechuudha. Erga fuula itti aanu irratti isin dabarsa fakkeenyaaf du'aayiin kun haala kanatti laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir fakkeenyaaf haala kanatti fuula kanatti isin dabarsa. Egaa fuula kanatti isin dabarsa illee asuma deebitanii kiliip gootu jechuudha. Tole haala kanatti hunda isaatu xumurta jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisa aappiin kun baay'ee aappii isin dhibuu miti jechuudha. Kanaaf haala kanatti irra deemtanii du'aayii yeroo isaatiin wal qabatee yeroo isaa san irratti kadhachuu barbaadan san haala kana irratti cuqaaftanii godhachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf zikiruu qablal wuduu'i fakkeenyaaf du'aayii wuduu'a duraa akkasuma jechuudha zikiruu ba'da al-faraagi min al-wuduu'i du'aayii yeroo wadda'attanii irraa baatanii jechuudha. Hunda du'aayii garagaraa qaba jechuudha. دعاء الذهاب إلى المسجد فكينيا في دعاء الذهاب إلى المسجد دعاء يرو كرا مسجد ديمتني دعاء لي غرا غرا أبشرا دعاء عند دخول المنزل فكينيا في ذكر عند دخول المنزل فكينيا في دعاء يرو مناسينتني مناباتني دعاء لي غرا غرا أبشرا كنافو هلا يلقى مسنتي كبرتي دعاء يلقى بس نقدر سجورا هلا كانت كلي كوزاني حالكم كانان أسرت وقت يرو دعاء بسم الله
fakkeenyaaf bismillaahi walajnaa fakkeenyaaf amma du'aa kana gubbaratti akkuma isin agartan jechuudha. Isa kana yeroo dubbiftanii xumurtanitti gabaabumatti deebitanii as tuqxanii jechuudha. Fuulatti aanu irratti isin dabarsaa yoo ammoo xumurame haala kanatti isinuu hin sochaasu achi bira isin dabarsu jechuudha. Kanaaf haala kanatti dubbiftanii jechuudha. Egaa hordoftan jechuudha. Haala kanatti aappii kana buufattanii irraa fayyadamtanii appilikeeshinii kana jechuudha dabalataan description boxii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'aa description boxii viidiyoo kana jalaaltanii buufachuudhaan irraa fayyadama. Warroonni Play Store irraa buufachuu barbaadanis jechuudha. Husnul Muslim jettanii afaan Arabaatiin yoo barreessan akkasuma afaan Oromootiinis barreessanii aappii isa kana jechuudha. Isa kana sirriitti ilaalaatii buufadhaa isin jedha. Egaa hordoftan jechuudha. Jiini Ramadaanaallee dhufe jechuudha. Baga nuun gahee nu hundaanuu jechuudha. Kan milikii kan diliin ta'e hundi isii nurraatti dhiqamtu nuuf haa ta'u isin jedha. Akkas egaa hordoftan jechuudha. Aappii kana hiriyoottan keessaniifis qoodaa ofii keessaniifis itti fayyadamaa isin jedha. Tole egaa hordoftan jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.